Abbaa akkamii kootaan sii bite jaalattee? Jaalachuu qofa akka ajaa'ibaattiin jaladhee billaa aleek naa jiraadhu umriin dheeradhu ilma kiyya na bareechitee rabbi si haa bareechu. Aamin aamin sanuu bar abbaa suufni akka ajaa'ibaa kanas irraa bareeda daddara deebitee mi billaa aleek. Naaf jiraadhu ilma kiyya hamtuun sin halkiin khayriin sin dabrin. Aamin abbaa hoggaan akkas ilaale hedduu garaan nyaattaa bar yoomni si gammachiise ganaan si gammachiisa. Maaliifin garaan si nyaadha ilma kiyya? Baratti haadha abbaan qabdu yatiimaa bar kanumaaf garaan nyaattaa bar abbaa. Ati yatiima ambar nama guddaadha. Abbaa yatiima xixiqqaa fi yatiima gurguddaa jira bar ati yatiima guddaadha. Hayamii odeessi. Abbaa ansiif himne malee harmeen ta'e akka wanti ya gaafatuutu ilma kiyya naa jabeesii hadaraa nan jettee dhaammattee bar sanumaafin akkas jabeessaa bar abbaa. Maal odeessite ilma kiyya? Abbaa amman booyingaa boocee nan boochisini ambar dhaamsumaan si hime. Mee naa himi maaluma sin jette? Abbaa akkinaan jette yaa jaaloo jalalleeshin ilmi kiyya kun firee isa barbaadu takka illee waan qabu kophaa kiyyaan roobaa fi aduu keessa laffe'ee guddise hadaraa ilma kiyya naa jabeesii yeroo qabbanaatti shurraabaas bitii fi hadaraa ittiin hadhaammatte ati ammaan tana hadaraa kiyya quba qabaadhu abbaa. Harmeetii ya rabbi jannataan si haa qananiisu kaniin nama guddaa ta'e illee akka ijoolleen naa yaaddi. Abbaa ati guddattee dulloomtee harrii baaftus bar harmee teetiif joollumaa bar abbaa. Dhugaa keetii haadhaaf ijoolluma. Abbaa amma ati abbaa kiyya qofa osoo hin taane harmeen teetis hadaraa waan naan jette jecha hadaraa kiyya. Ani dalagaan kiyya guddoon si gammachiisu waan taateef mee yoo maal si godhe si gammachiisa abbaa naa himi. Hajjiin dhaquu fedha silaa ilma kiyya. Abshir abbaa ati du'aa manaa godhi hajjii yeroo sadii si geesseetiin haatrik si daleessisa. Ilma kiyya du'aa akka jabatu si godha bara ati dhugaan na jaalatta. Abbaa jaalalti xiyyeetuun barta addaati ansi bira kuteetiin. Laal abbaa kiyya hundaan jaaladha. Laal if duba deebi'eetiin abbu torba kiyya jaaladheetiin if duraachi kutee ilmaan kiyya hunda jaaladhe. Haya ana naa gartee na jaalatte isaanoo osoo na garra kamitti jaalachuu dandeesse. Abbootii keenya kadur seenaa isaanii dhageetiin jaaladhe. Seenaa tam dhageesse? Abbaa abbootiin keenya kadur qoriin tarabbiiti jaanii waan qaban namaa waliin qoodatanii nyaatanii jiraatan. Manni karabbiiti jaanii nama bulchan dachiin tarabbiiti jaanii nama bika qubatu dhabe qubachiisan. Ummata jaalalaa ummata qashtii ummata akkanaati akkamittiin jaalanne. Nama isaan miidhees hantuuta baarree irra taa'u baarreef dhabanii jaanii rabbi jecha dhiisan. Na'am dhugaa jettee abbaa waan rabbi jecha nama jaalataniif hoggaa namni isaan miidhees hantuuta baarree irra taa'u baarreef dhabanii jaanii rabbi jecha dhiisan. Bar ummata haqaati. Eeyyeen abbaa amma karaa dubbii keenya deebina akkiin jee kootoo uffattee aroosicha fakkaataa bar abbaa ammaan tanaa siin fuusisaa kametta. Siin fuusisaa? Siin fuusisaa abbaa dullatti akka keetii singilii takka laalladhume bara hoggaanaan mana hin jirre akka kophaa keen dabbaramnee fi dullatti waliin odeessitanii wal bohaarsitan. Gurbaa an fuudhaan maaliin jaa ati fuutee dhaltee ilma kee agarsiistaa jeetiin si eegu jiraa bar. Abbaa anta fuudhee dhalee ilma kiyya si agarsiisu tana jalaa fi ani hin fuudhu abadan hin fuudhu. Hay maaliif hin fuune gurbaa? Abbaa eessattiin fuudhee dhalee ilma kiyya guddisaa. Dhaloota ammaa kana ni agartaa dhaloota suufa malee safuu hin beeyne ilma booda guddatee nu arrabsuun guddisaa dhiisi nurraa hafuunaa siin jee. Mana qabnee guddifna gaa. Abbaa ijoollee hojii waliin makamuunsaa wayaafaa ganda taatu mana barnoota taatu raaddii harree hojii ooltu dhuufu bartii jette Oromoon. Sanuu bar namni guddaan dur ilmoo magantaa ja'aniiti ilmoo ijoollee waa balleessu hoggaa agaran itti lolan. Namni guddaan ammaa immoo ijoollee xiqqoo sigaaraa dhuudullee hoggaa agaran itti lolan usanii bira kutanii mee duuboo ijoollee isa guddifanna abbaa nurraa dhiisi haafu. Ijoollee xiqqoo sigaaraa dhiidu osoo agaranii hatti lolin bira kutan jette. Abbaa maal gaafatta laayitanatti kananii hidhaniifis hin jee. Akkas taatu rabbi nu haa dhaqqabu yaaboo. Tanaan siin jaame abbaa yoon fuudhee dhale ilmi kiyya ijoollee akkasiisan keessa ooleeti waan san hundarraa baratee arrabaas isaan jalaa haffasee dhufee nu arrabsa hoggaa nu arrabse maal gootaati. Niin abaaragaa. Duuba ilmoon abaaramtuun abaaramuuf teessu ammumaan nurraa haftoo. Yaaboo rabbummaan dhaloota ammaa kana dhaqqabee haa qajeelchuu yennagaa. Amiin dhaloota maastiish kana rabbi haa qajeelchu maastiishillee wayirraa hafe maastiish hunda dhuganii barabbaa. Kolkoloo dhaloonni hapheen maastiish suusiin laxxafame naan jeegaa. Dhaloota maastiish kawaan bira kutee maastiish harkisu xiqqeenyaan suusiin laxxafamanii rabbummaan dhaqqabeerraa haa buqqisu. Amma booda ijoollee maastiish harkistuu agarte itti lolii itti nusin ilma kiyya namuu waggaa agare itti loluu qaba. Tole abbaa itti lola.